السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تافي جالتمتو تمامتو أكم جرتو نجا جرتو دعوتو تمامتو مال اسم فيدي مو سيدي في موبين والوليني تراني فيديو كنا لالي وان تجرو وجينا سوينا مي غير فيديو ديمنا قالوا تبادين تر أشيلي نديمسان هذا ودي أفنان أما مو وفي في سيدون ولو لنا يعني شيلي كيسان جلو أكما أغرتني تي فيديو رتي أني اللي إن بيكا تري وان تجرو كنافو لولا قدات جرا لولا سن باية سوداني ترين جاتين متى قداك أبدي ربي عمري سياكي نوايو أني اللي باية جمديرا إسن اللي فيديو كان قوتو يولالتن وانت باية رابرتني وانت باية لالتني فيديو كان لالا أني اللي لالي دامسا كان أوسون دبرسين إنديمو جدئتي إسني في اللي أكا إسني فهمو في مالين فيديو كان الرتي كا سيدو في وبين وانتي قوتين والدباني جرو ولنا ساندران فيديو كان الرتي تباية تبتة جتشو دا مجتين تون ayuun wanta baay'ee tabattee ijoollee kana araarsuudhaaf aarsa baay'ee kafaltee wanta kana immoo namni hunda ani wanta jaaladhu kana hojjattee jechuudha maalinni namni wallolee achumaan hafuun qabu boru duunaa akkam taanaa wanta beeynu hin jiru namni wallolee yookaan immoo namni waldhabee jiraachuun qabu jechuudha. Viidiyoo kana ani kan irraa baradhe jechuudha. Yookaan kan isin muufachise yoo jiraate afoon lillaa jechuu barbaada. Dhaamsa guddaatu jira sirra jechuudha. Dhaamsa kana hundi keessan laaltanii nama waliin loltan yoo jiraate. Ani viidiyoo kana laalee daa'imummaarra jalqabee haga ammaa namaan wallolee yookaan immoo nama miidhee yoo jiraate illee asumarratti himuu qaba dhiifama guddaa gaafadha afoona lillaa naagodha afii naagodha beekellee osoo hin beekinillee nama isinirraa waan hin taane isinitti hojjedhe jechuudha yoo jiraate afii naagodha hin beekamu wanta jiru jechuudha hundi keessan viidiyoo kanarratti hin barattanii sayidillee duraanuu hin beekaa garaa keessa waan badaa hin qabu sayidin beekaa wajjumaan guddaa haga an beeku jechuudha akkanatti illee qiimii nama qabu baay'ee wanta baay'ee dabarsine inni illee garaa isaa keessa waan dharan qabu jechuun jijjiirama nama jaalata jechuudha gara duuban deebi'u nama hojii jechuudha yoo jiraatu kanarratti illee osoo inni indidin akkana ka goote immoo irra caalaan ayyuudha ayyuu rabbii umrii kee haa jiraachisu hundi keessan baga gammaddanii Sayidii fi Mubaarakiin araaramanii jiran kana ka goote immoo ayyuu anillee baay'ee si gabajaa si jaaladha jiraadhu umrii kee haa dheeressu hundi keessan viidiyoo kana yoo laalta mee hundi keessan ayyuu jedhaa koomeentii irratti barreessaa jagnit jedhee afaan Amaariffaan maalinni jagnit afaan Oromoo immoo gootittii jedhee gootittii yoo feetan gootittii jedha yoo feetan immoo ayyuu jedha koomeen barreessa isinillee viidiyoo kana yoo laaltan wallaahi billaahi irraa barattanii viidiyoo laalaa kana dhaamsa isiniif himuu fi gammade har'a waan bareeda namni yoo akkanatti araarame yookaan immoo namni wanta bareeda laalu hunniin isaa hin gammada anillee baay'ee gammade viidiyoo kana hojjedhe jechuudha kanama gammachiisu jechuudha yoo laaltan hin gammaddan wanta jiru jechuudha anillee baay'ee gammade viidiyoon akkana fakkaata haga xumura irra deebi'ee gizee lama laale isinillee irra deebitanii laaltan jedhee yaada عفو تبع بس تتاركوا بقى لازاريش
seenaa guddaa dalagame isinillee akka kana create godhuu qabdan akka kanatti create gootanii namni wallole anillee yoo ta'e wanta badaa yoo hojjedhe badii kiyya natti himtanii na sirreessu na qajeelchisu qabdu jechuudha. Yoo na qajeelchitan ani immoo nama biraa akkas godha namarraa baradhee jechuudha. Viidiyoo kana baay'ee jaaladhe ani wanta kana immoo in jaaladha. Namni wallolee yookaan immoo namni garaa isaa keessa dhara qabatee yoo deeme in ta'u akkanatti qulqulluudhaan yoo jiraanne irribni sin dhufa jireenyi sin bareeda. Ka hafte immoo jaartiidha. Jaartiin afiiran jirtu jaartiin haganuftu immoo osheen fudhatee amma jaarsatee osheen illee kanarratti jaarsatee kun akkuma agartanitti innillee jaartii fuudhee ani annatu hafee isaan keessa hiriyoota kiyya keessa du'aa inaa godha. Kana isinii dhaamse. Sa'id illee lammaffaa deemaa jira. Ani tokkollee fudhannee osheen illee fudhatee kunoo amma akkuma agartanitti Muktaar illee akkasi Mubaarak illee akkasi hiriyoota kiyya keessatti natu hafe anaafillee du'aa inaa godha. Jaartii sahaalii yoo kataate na bira haa dhuftu akka ayyuu namni haa baay'atu jedha dhaamsa kiyya. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ramanii jiru bagaaraa ramtanii obboleewwan lamaan